Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan odeessaalee har'aaf qabanne isin biraan ga'uuf jirra. Duraan dursa mata dureewwan ijoo odeeffannoo keenyaa isin dhageessifna. Gaazexeessitoonni TV Tigraay 30 ta'an miindaa dhaabuu isaanii sababeeffachuun hojii dhaabuuf akeekkachiisan. Barsiisonnis rakkoo kaffaltii keessa jiru jedhame. Shurrubbeen mootummaa qeeqe rakkoo Oromiyaa nagaan furuuf fedhiin guutuun akka hin mul'anne dubbateera. Hayyoonni Oromoo yookiin waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni kaabaa gidduutti waliigalteen jedhame ilaalchisee yaaddoo isaanii ibsaniiru. Haleellaa boombii magaalaa Shaggar Sabbataatti raawwatameen namoonni hedduun miidhamuu isaaniitu gabaafame. Chaayinaan waamicha Tiraampiif hordofuun deebii kennite. Bal'ina odeessaa kanaa fi kanneen biroo xiinxala isaanii waliin yeroo muraasa keessatti isin biraan geenyu yoo ta'u, kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa jecha oduun kunooti. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin gaazexeessitoonni TV Tigraay 30 ta'an miindaa dhaabuun hojii dhaabuuf akeekkachiisaniiru kan jedhu yoo ta'u, barsiisonnis rakkoo kaffaltii kaasaa jiru jedhame. Bitootessa 16 bara 2016 gaazexeessitoonni televezyiinii naannoo Tigraay 30 ta'an miindaan isaanii ji'a guraandhalaa darbe akka hin kaffalamne himachuun yoo rakkoon kun hin furamne ta'e hojii dhaabuuf akka jiran akeekkachiisaniiru. Himanni isaanii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan magaalaa Maqalee keessatti argamuuf dhiyaateera. Xalayaa barreessaniin gaazexeessitoonni kunneen yoo miindaan isaanii yeroo dhiyootti hin kaffalamne hojii dhaabuu akka danda'an ibsaniiru. Xalayaa isaanii keessatti nuti hojjettoonni televezyiinii Tigraay qaamota hojii walitti fufiinsaan hojjetan keessaa tokko taanee tajaajila keenya itti fufneerraa jedhan. Yeroo rakkoo keessa jirrullee ji'oota hedduuf kaffaltii malee hojjechaa turre jechuun ibsaniiru. Garuu amma miindaan ji'a guraandhalaa illee akka hin kaffalamne himuun rakkoo guddaa keessa galchuu isaanii eeraniiru. Efreem Raddaayin hojjetaa qophii afaan Tigriffaa akka jedhanitti gaazexeessitoonni hedduun rakkoo jireenya cimaa keessa jiru jedhan. Namoonni hedduun waan nyaatan dhabanii rakkachaa jiru. Tajaajila geejjibaa fi dhaabbatichaan kennamus addaan citeeraa jechuun himan. Yoo miindaan keenya hin kaffalamne hojii dhaquufuu baasii geejjibaa kaffaluu hin dandeenyu jedhe. Hiluuf Kaasaayiny gulaalaa qophii afaan Tigree gaazexeessitoonni rakkoo maallaqa cimaa keessa turuu isaanii ibsee akka inni jedhetti yeroo weerara naannichaa mudate illee hojjettoonni hedduun kaffaltii malee tajaajila isaaniitti fufanii turanii jedhame. Waayinaantee Mulunaa'e immoo uummata keenya tajaajiluu itti fufneerra garuu haalli amma keessa jirru itti fufuun baay'ee ulfaataadha jette. Gaazexeessitoonni kunneen bitootessa 18 bulchiinsi yeroo Tigraay irra deebiin akka eegan ibsaniiru. Yoo deebiin hin kennamne ta'e hojii dhaabuu akka danda'anis akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin waldaan barsiisota Tigraay barsiisonni naannichaa sababa kaffaltii yeroon hin kaffalamneef rakkoon keessa galuu isaanii beeksiseera. Xalayaan bitootessa 13 barreeffame waldichi miindaan ji'a guraandhalaa barsiisotaaf akka hin kaffalamne ibsee waldichi akka jedhettis barsiisonni hedduun maatii isaanii waliin rakkoo jireenyaa cimaa keessa jiru jedhe. Akkasumas yeroo rakkoon nageenyaa naannichaa keessatti ture ji'oota 17f kaffaltiin barsiisotaaf akka hin kaffalamne ibsameera. Kanaafuu mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu rakkoo kaffaltii kana hatattamaan akka furu gaafatameera. Yoo kun hin furamne ta'e ammoo hojii baruu fi barsiisuu naannichaatti rakkoo cimaa keessa seenuu akka danda'u akeekkachiifameera. Shurrubbeen mootummaa qeeqe rakkoo Oromiyaa nagaan furuuf fedhii guutuun hin mul'atu jedhe. Hoogganaa duraanii keessaa tokko kan waraana bilisummaa Oromoo waliin ture booda mootummaa Itoophiyaa waliin araaramee gale Shurrubbeen mootummaan rakkoo Oromiyaa marii fi daandii nagaan furuuf fedhii guutuu akka hin qabne jechuun qeeqa qabu kaaseera. Barreeffama mata duree ilmi namaa du'a hin ooltu kanaaf dhugaa haa dubbannu jechuun barreessa keessatti Shurrubbeen mootummaa yeroo hunda rakkoo karaa nagaa furuuf hojjechaa jira jechuun dubbate. Garuu dhugumaan garaa irraa dubbachaa jira jechuun gaaffii kaaseera. Inni dhaadannoo mootummaa yeroo hedduu dhagahamu wal ajjeesuun Oromoo fi Oromoo gidduutti haa dhaabbatu jedhu qeequun dhaadannoon akkasii yoo jiraate illee hojii irratti dhugumaan akka mul'atu gaafateera. Akkasumas dhaadannoo biraa akka nageenyi waaraan Oromiyaa keessatti haa mirkanaa'u sagaleen qawwee obbolaa gidduu haa callisu jedhu caasaaleen mootummaa irra deddeebi'anii akka dubbatan eerameera.
Shurrubbeen akka jedhetti ofii isaanii fi namoonni biroon daandii nagaa filachuun mootummaa waliin waliigaluu isaanii yaada nageenyaa kana irratti hundaa'eetii jedha. Garuu yaadni nageenyaa kun dhugumaan onnee irraa madduu qaba jechuun ibseera. Barreeffama isaa keessatti sodaa qabaachuu ibsee illee dhugaa dubbachuun barbaachisaa ta'uu kaase. Lafa kanarratti dhaabbannee hin hafnu. Bor ni duuna yookiin ni wareegamna. Kanafis seenaadha jechuun ergaa isaa dabarseera. Akka ibsa isaa keessatti eeretti caasaan mootummaa yeroo baay'ee mariin rakkoon furra jechuun dubbatu. Garuu dubbiin sun dhugumaan garaa irraa maddee fakkaachuu akka hin dandeenye yaada isaa ibseera. Innis yeroo mootummaa waliin araaramu daandii nagaa filachuun rakkoo furmaataa ni argata jedhee akka yaade ibseera. Shurrubbeen akkasumas yeroo darbe muummeen ministeera Itoophiyaa gara Wallaggaa deemanii nagaa barbaadna jechuun waamicha isaanii dhageessan yaadachiisee namoota mootummaa waliin araaraman galateeffachuun warra hafaniifis waamicha dhiyeessuun isaanii barbaachisaa ta'uu ibseera. Gama biraatiin hooggantoonni paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa tibbana marii sagalee qawwee callisisuu jedhu irratti waliin ta'anii haa mari'annu jechuun yaada kennuu isaanii kaasuun waliin ta'anii mari'achuun kun eenyu waliin jechuun gaaffii kaaseera. Shurrubbeen akka jedhetti namoonni waraana dhiisanii daandii nagaa filatanii mootummaa waliin galan hedduun haala jireenyaa gaarii akka hin arganne eeraniiru. Innis yeroo qabsoo keessatti lolli qawwee Oromoo gidduutti adeemsifamaa ture uummata siivilii irratti miidhaa guddaa geessisuu akka ture yaadachiisee haa ta'u malee mootummaan akka yaadanitti rakkoo kana nagaan furuuf fedhii dhugaa akka hin qabne hubachuu isaanii ibseera. Dubbiin Shurrubbee kun yeroo waraanni bilisummaa Oromoo biyyoota hedduu waliin waliigaltee mallatteesse jedhamuun odeeffannoon dhaga'amaa jiru keessatti dhaga'ame. Odeeffannoon tokko akka mul'isutti mootummaan Itoophiyaa fi gareewwan mootummaa irratti fincila gidduutti hariiroon siyaasaa fi waraanaa babal'achuu danda'a jechuun himama. Hayyoonni siyaasaa tokko akka ibsanitti lolli Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa itti fufaa jiru yoo furmaata hin arganne ta'e babal'achuun sadarkaa hammaataa irra ga'uu danda'a jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo hayyoonni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoof akkasumas humnoonni kaabaa waliigaltee jedhame ilaalchisee yaada qaban ilaalcha keessa galchuun yaada isaanii ibsaniiru. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo humnoota kaabaa fi biyyoota hedduu waliin waliigaltee tokko taasisuu jechuun odeeffannoon dhaga'amaa jira. Dhimma kana irratti marii bal'aan gaggeeffamee jiraachuun ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee OMN irratti sagantaa dhiyaate keessatti Pirofeesaroonni Oromoo 3 keessummaa ta'uun yaada isaanii ibsaniiru. Hayyoonni kunneen haalli amma Oromiyaa keessatti jiru yaaddeessaa ta'uu fi hurriin waraanaa naannichatti marsaa jiraachuu ibsaniiru. Pirofeesar Muhammad Hassan yaada isaanii keessatti uummanni birmadummaa dhabuun rakkoo guddaa keessa akka jiru ibsan. Akka isaan jedhanitti uummanni birmadummaa dhabee mootummaa hin qabu jedhan. Tuffatamaa fi qabeenya isaanii saamamaa jiran. Uummanni akka uummataa aadaa, seenaa fi afaan hin qabnetti ilaalamuu akka danda'us ibsaniiru. Hayyuun kun rakkoo kana keessaa ba'uuf furmaata barbaaduun barbaachisaa ta'uu eeranii uummanni yeroo darbe qawween rukutamaa turuu fi har'as rakkoo wal fakkaatu keessa jiraachuu himan. Akkasumas hawaasni bilisummaa dhabe ofitti amanamummaa akka dhabu ibsaniiru. Gama biraatiin Pirofeesar Asaffaa Jaallataa haala nageenya Oromiyaa keessatti jiru irratti yaada kennaniin rakkinni amma naannichaa keessatti dhaga'amaa jiru ulfaataa ta'uu himan. Akka isaan jedhanitti jaarsii fi dubartiin illee nageenya dhabuu isaanii ibsan. Pirofeesar Asaffaan mootummaa irratti qeeqa kaasuun rakkoon uummata Oromiyaatti ga'aa jiru bal'inaan akka jiru ibsan. Akkasumas shamarran Oromoo gara biyyoota Arabaa hojii mana keessaa jedhuun ergamuu isaanii irratti yaada kennuun kun rakkoo hawaasummaa guddaa ta'uu ibsaniiru. Hayyuun biraa akka ta'an Pirofeesar Asfaa'uu Bayyanaa ammoo siyaasni dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduutti uumame qaawwaa guddaa uumee jedhan. Akka isaan jedhanitti addaan ba'iinsi dhaabbilee siyaasaa akka ABO fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti uumame qabsoo Oromoo keessatti rakkoo guddaa fiduu danda'eera jedhan. Pirofeesar Asfaa'uun akkasumas odeeffannoo waraanni bilisummaa Oromoo humnoota kaabaa fi biyyoota hedduu waliin waliigaltee taasise jedhu yoo dhugaa ta'e balaa guddaa fiduu danda'a jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Odeeffannoon tokko akka jedhanitti waliigalteen sun Sudaan magaalaa Kaartum keessatti qaamolee adda addaa waliin taasifame jechuun himama. Akka odeeffannoon sun mul'isutti gareewwan mootummaa Itoophiyaa waliin wal lolaa jiran tokko waliigaltee tokko mallatteessuu isaanii ibsameera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa fi michooti ishee jedhame garee biraa waliin
hiriiruu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Hayyoonni siyaasaa tokko tokko haalli kun yoo itti fufe jeequmsa gaanfa Afrikaa keessatti hammeessuu akka danda'u yaaddoo isaanii ibsaniiru. Profeesar Asfaw Bayyanaa akka jedhanitti haalli waliigaltee jedhame kun yoo dhugaa ta'e balaa amma jiru caalaa fiduu danda'a jedhan. Akkasumas humnoota adda addaa waliin hiriiruun rakkoo siyaasaa fi nageenyaa dabalataa fiduu akka danda'u itti dabaluun ibsaniiru. Hayyoonni kunniin marii kana irratti rakkoo amma Oromiyaa keessatti jiru marii fi furmaata siyaasaa bal'aan irratti hojjetamuu akka qabu yaada isaanii keessatti ibsaniiru. Haleellaa boombii magaalaa Shaggar Sabbataatti raawwatameen namoonni hedduun miidhamanii jedhame. Bitootessa 14 bara 2026 jechuun kan himame bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa keessatti haleellaa boombii raawwatameen namoonni hedduun miidhamuu isaanii odeeffannoon bahee ni mul'isa. Akka odeeffannoon naannichaa irraa argame ibsutti haleellaan kun qajeelcha poolisii fuulduratti halkan sa'aatii 2:00 irratti raawwatame jedhame. Namni tokko garee hidhatee socho'u jedhamuun himatamu boombii gidduu poolisootaa fi namoota naannichaa jiranitti darbuu isaa odeeffannoon ni eera. Haleellaa kanaan namoonni 5 battalatti du'anii fi namoonni 4 miidhamanii gara yaalaa geeffamuu isaanii ibsameera. Warra miidhaman keessaa 3 booda madaa cimaa irraa kan ka'e lubbuun darbuu isaanii fi namni tokko qofaa lubbuun hafuu odeeffannoon bahee ni mul'isa. Namni lubbuun hafe yaalamaa jiru Kumaandar Tolasaa jedhamuun kan beekamudha. Taatee kana irratti qaamoleen mootummaa qorannoo gaggeessaa akka jiran odeeffannoon dabalataa ni mul'isa. Hawaasni naannichaas nageenya isaanii irratti yaaddoo akka qaban itti dabaluun ibsaniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin Chaayinaan yaada Tiraamp Chaayinaan ulaa Hormuuz akka banamuu fi eegamuuf gargaarsa gochuu qabdi jedhuun hordofuun deebii kenniteen furmaanni jiru hatattamaan waraana dhaabuudha jechuun Tiraampiif deebii kennite. Chaayinaan deebii kana kan kennite pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaffii fi deebii tibbana gaazexaa Biriteen Faayinaanshiyal Taayims waliin taasisaniin Beejing gargaarsa ulaa Hormuuz eeguu hin taasifne ta'ee walgahii hoogganaa Chaayinaa Shii Jinpiing waliin taasifamu akka tursiisan dubbatan. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa waa'ee yaada pirezidaantii Ameerikaa yeroo gaafatamanitti hariiroo Chaayinaa fi Ameerikaa keessatti dippiloomaasiin hooggantoota biyyaa gahee tarsimoo bakka hin bu'amne qabaa jedhan. Dhimma daawwannaa pirezidaantii Tiraamp ilaalchisee hanga yoonaa biyyoonni lamaanuu karooraa fi quunnamtii isaanii eegaatuma akka jiran eeran. Haa ta'u malee dhimma dooniiwwan waraanaa gara ulaa Hormuuzitti akka ergaman gaafachuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Liin Jiyaan waldhabdeen dhiyeenya kana uumame daandii daldalaa jeequu fi nagaa naannoo fi idil addunyaa gufachiiseera jedhan. Dubbiimaan kun Chaayinaan qaamolee hunda hatattamaan waraanaan akka dhaaban waamicha ishee irra deebitee dhiyeessitee jedhu. Chaayinaan waraanaa fi diinummaan kun akka hin hammaanne ittisuuf gahee ishee ba'uuf kutannoo qabdi jechuun ibsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo irraaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.